akka gootaatti bu'anii saree namni murteessaa magaalaadhaa sunniidhaan ajjeese faana saree biyyaata faana ilma Oromoo awwaala kurigaa waan baay'ee garaa nama nyaatu maqaan gootota kanaa hanga ammaatti waamamne waamamsee barreessaan kanaa Nabaan Shaafuu Sa'id seenaa dhokata gootota seenaa dachaa shanan jiru keessa jiran bu'aalee hedduu goonee maatii akkasumas abbootii seenaa qabsoo Oromoo keessatti hirmaatan dubbisee kitaaba kana nu gulaachuu isaaniitiin maqaa uummata Oromoo bal'aa fi maqaa uummata Oromoo magaalaa Kaayiroo keessa galma kanatti argamsanii akkam galateeffadhee naaf himaa. Itti aansee egaa nyaatni yoo raafuu bira ilaalaniitudha. Yoo iji qofe yoo iji jaalatan gara namaaf ta'anii nyaanni nyaatan. Kitaaba kana qonneessaa gootota seenaa isaanii gara keessaatti dhahamuun gootamee jira. Giraafisee yookiin immoo dizaayinii bara kitaabichaa baay'ee nama gammachiisa. Gaafa sirna jalqaba kitaabichaa arginu warreen kitaaba kana gulaalan argina jechuudha. Warreen kitaaba kana gulaalan Profeesar Mahammad Hasan nama qabsoo Oromoo naftanyoonni kireessan Oromoon hin jiru Oromoon bishaan keessaa ba'u jedhanii kitaaba isaanii bara 2003 keessatti barreessanii maqaa keenya dhoksan afaanii dhuunfaatti hiikee dhugaa Oromoo